Maalsaa qabdee jirta. Dafina deebisi. Daf maqaa Yesuus Kiristoos argachuu barbaada. Jesu. Ajjeesuu barbaada. Afura maalitati. Afura maalitati. Afura maalitati. Afurti baartu. Afura maaloo. Afurati baartu. Afurati baartu. Eessatti qabdee biyya eessaatti qabdi. Eessatti qabdee biyya eessaatti. Kenya. Eessatti qabdee sin jedhe. Kenya. Keeniyaatti qabdi. Milaan qabuun kee sin jedhe. Waggaa meeqatti qabuun kee? Waggaa ja'a. Maal saa qabdeerta? Maal saa qabdeerta? Hojii dhidhii gorchaatiin. Maal saa qabdeerta? Maal saa qabdeerta sin jedhe. Faamilii isaa. Maal saa qabdeerta? Maal saa qabdeerta? Maatii isaa. Maal saa qabdeerta? Keeniyaatti kan qabdi. I'm fine. How are you? I'm fine. You are fine? Don't worry, you are free. What is your name? Mohammed. Mohammed. Look at me. Don't worry. Okay? Okay. You are free. Okay. Okay? You are free. Maqaan kiyya Mohammed jedhani. Achi Kenya irraa gad dhufe. Tole waan Waaqayyoo siif godhe tuffiitti dhugaa ba'i. Ani kunini armaan duraatti akka malee dhukkufadhe. Waggaa 7 guutuu dhukkufadhe. Waggaa 7 guutuu dhukkufadhe gaafas hin dhugeeffannellee amantii tokkollee keessa hin jiru. Amantuun biraa tokkollee keessa hin jiru akkasumaatti. Dhugeeffadhee waggaa 7 guutuu fayyaa dhaban. Dhukkufadhaa halkan keessa dhukkubbii kun akka inni jala qabda dhufeene halkan keessa gizuma rafuu jiru sa'aatii 10 irraatti dhufanii wal afana kaasan achiin booda fayyaa dhabee hospitaala geessan hospitaala geessanam karibu jija akkas ciisee atti bitti onneen adeema rafuu dadhabee halkanam 21 days rafuu dadhaba halkane ciisaa hojja ciisuu hin danda'u ka'uu hin danda'u 21 days halkanillee rafuu guyyaallee oolu akkasum callee deema. Kanaan booda fuula maraataa keessa jedhanii min madaree fuula maraataa fageessan geessa jedhanii kanuma min maraataa keessa jedhanii kaan uumaa deebitee dhukkubinatti nattoowwee mani haala nageessanii qorsanaa kennan. Qorsanaa kennanii baati sadii xiqqoo goomee biyyaa deebi. Biyyaa deebi'ee naa wanni xiqqoo tokko chaalenjiin dhibee wanni xiqqoon tokko asiin na baate. Kun amma asiin na baate naani jija na ciibsisan lafa ka'uu dadhabe. Tan keessatti maatiin musliim turte. Gara musliima si geessin hojjanaan jedhani fedhuudhaan ani fedhu bakka akka waaqii na godha ta'uuti jedha. Musliimaa si geessin ani fedhu. Musliimaa si geessin ani fedhu. Amma tanum keessa dhukkubii naumaa cheenjamee bakka chaalenjii keenya galche. Chaalenjii keenya galchee kom chaalenjii taan kee jiru mucaan tokkin ijoollu Mariyaa kan dhufee bitta akkana waldaa araaraa jedhan tokkotti yuutuubii jira. Warri sun akkana waaqa namaa kadhatee fayyanii naane. Kakallaalu jiran mee linkii sun naa ergi jedheen. Linkii taan naa ergi. Amma linkii taan fuudhee yuutuub irraatti fuudhee galchee laale. Yuutuub irraa fuudhee galchee laalee inum laalaa naumaa galaa jabaachaa gulqa'e jabaachaa. Amma kan laalee dhugeeffadham karuma araara TV kana. Dhugeeffadhee amantii tan jabeeffadhee gulum dhufe. Giziyaam chaalenjiin akka malee narraa kaatu. Kan caqasuu jir keessa baasee caqasee gurraa qabadhee caqasee jedhu ingoom innaan halkan tokkotu raajii faan kadhachuu jiranii bisaan namni TV ilaaluu jirtan namni fuula jirtanii bisaan ol qabadhaa jedhan achi ce'ee bisaan buufadhee bisaan kaan irraa kadhadhee bisaan kaan dhuge ani jija ciiskaanam afta torbaan tokkootiyyuu akkasumaan lafa ka'ee deema kanuma akka laalem eegee waan kaan gulum deema ka gulum deemu jiram account YouTube ti yabanadhe
Waanam Araara TV postit kaan anilleen postee ijoollaa agarsiisee ijoollee hariyyaa agarsiisee kanum kee agarsiisee nami shanna gul dhugeeffate maatii kikkeessa haadhi tiyyaa obboleessi kiyyaa mucaa kee xiqqaa tokko katanum gul dhugeeffatu inum garsiisaa akka dhibii beekee waan kan hin hedhuuni viidiyoon fuudhee garsiise akkana waaqii akkanam fayyisa akkan laala jedhamuuni namni argee inum dhugeeffata ijoolleen jaarsii ollaa tokkollee musliima dhugeeffate mucaan hariyyaa kiyyaa tokkolleen kulleen gul dhugeeffate baqa tatanum kee jiru chaalenjiin na jabaatan malkan irrafu chaalenjiin na jabaat kan yaada baqa sammuuti biiroo sheexana taateyyuu tatanum kee jiru akkasum deemannaa nam waldaa araaratan dhufuu yaadan yoom dhufaa jedhee baangadhe gizee an baangadhee arra deemaa jedhu wanni kaanii nafti tatanum kee jiru achi keenya irraa dhufe mooyyaleen ba'ee qarxaasii midhaafadhe naammin deema akkan fayya dhaban malee jidduutti fayya dhabee achi ka'ee waa kadhadhe achi gaddeema achi deemee hawaasa fayya dhabe ka garas gad dhufuu jiru hawaasa fayya dhabe waa kadhadhee waaqati biyyoorma kee jira na qarqaarii fulaan itti deemu na baasii jedhee namu as keessan qabu achi ka'ee mallee finfinnee fayya dhabee achi gad dhufee waa kadhadhe finfinnee illee kadhadhee achiin akki anasiin ba'ee waaqi na qarqaaree chaalenji kee galchee karaa waaqaa gul gad dhufeen tan waaqnaa galateeffadha. Yeroo sanaati maal gochuun dandeessu turte yeroo si dhukkubaa ture sana? Yeroo na dhukkubaa suni deemu akkas deemullee hin danda'u lafum callisee siruun gubbaciisaa deemuu hin danda'u yoo akkam deema ganaaf akkasum deeme callisee ofirra ciisa gizee ani lafa ka'ee waa kadhadha jedhu akkasumatti hirriibin adduuf gizee ani kadhadha jedhu ohaan mataan na dhukkuba waa waan biraa ohaan chaalenji kenna galcha ammuuf dadhabee eegam karum Araara TV kanaan jabaachaa akkanaa jabaachaa gad dhufe. Namoonni amanan maatiin keessa ta'u ollaadha. Namoonni dhugeeffatanii fayyuu kee irratti hundaa'aniiti kan isaan dhugeeffatan Araara TV ilaalanii. Fayyuu kiyyirraa dhugeeffatanii kaollaa ammoo viidiyoo warri irraa dhugeeffatee jira. Viidiyoo tokko jira kan inni agarsiisu WhatsApp gubbaa akkas YouTube gubbaa poostee. Namoonni kagarii viidiyoo sunirraa dhugeeffata ammoo haati xiyyaaf maatiin xiyyine karuma Araaraa kanaan dhugeeffatanii akka waaqina fayyisa arganii isiillee nagul dhugeeffattee obboleessi warri nami shan nagul dhugeeffate. Viidiyoon sun viidiyoo yuutuubii Araaraa TV irraa gadhiifamaa turedha? Yuutuubii Araaraa TV irraa fuudhee kaan agarsiisaa garuu akka beekee ittiin himu ammoo laala waaqii akka nam qarqaaraa akkana kagarii narraa dida kagarii fudhata. Namni fudhatu kagarii fudhatee kagarii dida. Akkasirraa dhugeeffata. Akkasumallee kan yeroon siyaasofsiisaa ture natti himtee turte viidiyoo as yuutuubii Araaraa TV irra jiru sheekii tokkotti fuudhee argisiisennaanii waan sheekiin sun dubbatan sanallee mee dubbadhu. Akkasuma garsiisee sheekii tokko amma fuudhee garsiisa akkana namni waaqii hojjetuun akkana laali jedheen. Waan kana kan laalee lakki waan kana namko waaqatti hojjetaani. Lakkii naane dhimbee kooni waaqatti hojjetaani irree waaqatti hojjetaani akkana naane sheekiin kun islaan musliim turinni in garsiise nam cufanii nun garsiise kagarii didaa ammoo inni akka laalee lakka namka waaqatti hojjetaani akkana ayyeetii jedheen irra callise. Tole egaa dhugaa baatiin inni kennaa ture afaan Oromoo nun dubbannu wajjin baay'ee gargar fagoodha waan ta'eef mee afaan ifaadhaan afaan Oromoo nuuf ifuu danda'uuni sabnas ta'anii jiran guutummaan hubachuu akka danda'anitti dubbachuu dandeessu waan ta'eef maqaa keessan irraa ka'aati isinillee biyya irraa dhuftanii itti fufaati dubbadhaa. Maqaan koo Asfaa'u Tolasaatii biyyin irraa dhufe Keeniyaadha. Obboleessi koo wanti inni dubbachuu yaalee dargaggoo Mahammad Hussein jedhama. Dhukkuba sadiin waggaa 7 dhukkubsachaa ture. Naannoo hirriba keessaa kaasee naasisee joonjessee kan lafaan dha'uu fi deemsa kan dadhabsiisu ture dhukkuba kanaan waggaa 7 guutuu rakkachaa ture. Guyyaa tokko akka tasaa namni tokko biyya Itoophiyaatti gara Keeniyaa dhufeetu akkam rakkinas kana gaafa inni itti himu
ati kana fayyuu hin dandeessaa jedhee yaada kana himeefi yaada sanarraa immoo akkamittiin kana hubachuu danda'a jennaani yuutuubii araaraa itti kenneefi akka inni isa hubatu godhe namni mucaan kun kana ilaalee jedhee dhaggeeffate caqasu jechuun dhaggeeffatee jennaani waan kana yoo dhuguma ta'e na fayyisuu danda'a jedheetu itti amaneetu waan kana godhe waan yuutuubii araaraa kana gaafa ilaalu dhukkuba isaa kanatti hin fayya ture hin dandamata ture itti deebi'a ture gaafa ilaalu hin fayya gaafa dhiisu immoo itti deebi'a ture dhukkubi isaa kun akkasittiin yeroo baay'ee gaafa turu akka guyyaa tokko akka tasaa isa keessaa yuutuubii kana keessaa kan gaarii ta'e tokko sirriitti ilaalee hordofee jedheeti bishaan kana fuudhaa dhugaa jedhee asirraa raajiin gaafa dubbatu mucaan kun dubbii kanatti amanee akka isaan ajajan kana godhe gaafa godhu dhukkubisaa kun itti fayyina argate gaafa fayyina argatu mucaan kun waan haaraa ofirratti arge kanatu namootaaf sheer godhe yookiin dabarseef jechuudha isarraa kan ka'e maatii isaa keessaa namni 5 Waaqayyoo Gooftaa Yesuusitti amanan kan inni irra darbe keessaa inni musliima irraa dhufee amantaa kiristaanaa hin beeku inni waan kana TV ilaaleetu Waaqayyo Gooftaa Yesuus Kiristoos fayyisaa isaa godhatee fudhate malee namni dhugaatti bahee hin jiru asumarraa waan asirraa darbu kanatu itti amanee maatiin isaa immoo fayyina isaa arganii itti amananii sababa isaa namni 5 maatii isaanii keessaa Waaqayyo Gooftaa Yesuus Kiristoos fayyisaa godhatanii amanatanii sanarra darbeellee ollaan isaanii namni 2 akka kana ilaalanii fayyanii dubbii kana itti cimee mucaan kun inumatti jajjabaatee isa booddee dhukkubi isaa kun immoo amma irra caalaa itti gaafa inni amanu immoo isa durii caalaa itti dabalaa dhufee sana booddee maatiin isaa gara Naayiroobii hospitaala geessanii achis dhaqee homaa fayyuu hin dandeenyeen galee ammas hin kadhataa hin dhiisaa hin deddeebi'atuma jedhutuma dhi'u gara kanatti dhufuudhaaf gaggabaabseen dubbadha gaay gara kanatti dhufuudhaaf gaafa murteeffatu ka'ee dhukkubi kun baay'eetti caalee amma murteeffatee gara Moyaalee deemee baasii tikeettii fudhatee gara Hawaasaa dhufee Hawaasaatti illee dhukkubi kun itti dabalee achi illee ammayyee murteeffatee dhuma deemaa jira amma Finfinneetti dhufee Finfinneetti illee kadhatee hin jabaatee amma asitti deemee amma kunoo isa fuula keessan dura dhaabatee jirudha dhugaa boomsi isaatti fufaa jechuudha. Gooftaadhaaf galata jabaamee galata guddaa Gooftaadhaaf. Roobii dheengaddaallee toora kadhataara turte yeroo sana sii kadhatamee ture mee erga as dhuftee erga magaalaa naqamtee waldaa araaraa dhufteetii booddee jijjiirama jireenya kee irra jiruu fi jireenya kee irratti waan ta'e jiru dubbadhu. Agas dhufee jalqabbii anas dhufee asii qar jalqabbii anas dhufee odunaan kadhatinu achirraatti nu barsiisanii achirraa kan nu barsiisanii achirraa qar chaalenjii kee gale dhufennaan. Waa bayi alaa bayi naanedhaan chaalenjii kee galee waan akka coggaaraan akkaatee maan ta'e ittum lakkisee waa kadhadhee kadhaat deebi'e gizee kadhaat deebi'uu ammas gad dhufee raajifaan naa kadhatanii gaafas coggaaraa maanii atti bittiitti nadhaataa kakanumirraa ka'ee eegii raajiin naa kadhate halkan qarii rafa gad dhufeeyyuu halkan illee raf raajifaan asii naa kadhatanii naani halkan suni rafee buddeena nyaachuu hin dandeenye illee nyaadhee Coggaaraan dhukkubuullee na dhiisee amma akka tasaa jirrafe. Gaafa raajiin sii kadhatan addanatti mee yeroo sana maaltu sitti dhaga'ame? Raajifaan asii naa kadhatanii naani akkasumaan lafa dha'ee hin beeku hoomaatti akkasana dha'ee lafa dha'ee eegisuun of hin beekneyyuu achiitti of argeeyyuu lafa dha'ee eegisuun achiitti of arge. Akkasumaan wana dhagama wana keessa akka yaane akka paawarii wayiitiin nadhaan akkasumaan labbu'eeyyuu. Dhageessaniittu? Mee Gooftaa isa jabaa isa nama fayyisuuf galata guddaa. Erga si amma nagaa keeti. Amma nagaa lakkii aga naziru amma obboleeskii tokkolleen si mudhee nagaafate nagul dhugeeffate qarnam torbaa dhugeeffate am 8 ejjite. Gooftaaf galata jabaa galanni jabaan hin ta'a Gooftaadhaaf. Wanti inni jedhu ani gaafan as dhufee amma mana kana ga'utti iddoo kana ga'utti dhukkubi sun jabaatee natti cimee ture raajiin gaafa kadhannaatti na dhiyeessanii naaf kadhatanii ka'ee hafuurri hamaan irraa iyyee ba'ee isa booddee mucaan kun waan hin nyaanne nyaachuu jalqabee fayyaansaa inni waggaa 7 guutuutti rakkataa ture irraa deemee amma nama guutuudha dhukkuba tokko iyyuu hin qabu ani fayyeeraa jedhee dhugaa ba'a. Gooftaaf galata jabaa.
asmiti jalqaba Keeniyaatti waaqayyoo fageenyi sandaangeessu waan ta'eef sagaleen lafa kanaa bahu Keeniyaatti dhaqee isa fayyisee isa qaqqabate isa duwwaa miti lubbuu baay'ee bilisa baasee lubbuu baay'ee gara gooftaatti fidee kunoo nama 8 nama tokko jechuun fuula waaqayyoo irratti galata jabaadha galata jabaa gooftaadhaaf waaqayyo sina eebbisu eebbifama akka fayyitanitti fa'aa noora. አሁን ምስክርነታቸውን የሰጡት ወጣት መሐመድ ሁሴንና ዘመድ የሆኑት አቶ አስፋው ቶለሳ ከኬንያ አገር ነው የመጡት። የመጀመሪያ ምስክርነታቸው መሐመድ ምስክርነቱን ሲሰጥ እኔ የሙስሊም እምነት ተከታይ ነበርኩኝ። ለ7 ዓመታት በጣም ያመኝ ነበረ፣ ያሰቃየኝም ነበረ። እመሜ ወደ ሐኪም ቤት ሲሄድ ልብ ያምሃል ይሉኛል፣ ግን እኔ የልብ ምቴ በጣም ይመታ ነበር፣ በጣም ያመኛል። ለ7 ዓመታት በዚህ ተቸገርኩኝ። መሄድም አልችልም፣ መሄድም ያቅተኝ ነበረ። እንደዚህ ሲቸገር ለ7 ዓመታት ቆይቼ የተለያዩ ሐኪም ቤቶችን እጃለሁ፣ ግን ምንም መፍትሄ አላገኘውም። ቤተሰቦቼ ወደ ኬንያ ውስጥ ባለው ወደ ናይሮቢ የሚባል ከተማ ሆስፒታል ወስዶኝ ነበረ፣ ግን ምንም መፍትሄ አላገኘውም። መድኃኒትም መርፌ የሚሰጠኝ ነበረ፣ ግን ምንም አልተሻለኝም። እንዲሁ እየተቸገርኩኝ የሆነ ጓደኛዬ ከወለጋ ውስጥ አራራ ቲቪ የሚባል አለ፣ እዛ ላይ ብዙ ሰዎች ይድናሉ፣ ይሄንን ቲቪ ቻናልን ተመልከት በዩቲዩብ ብሎ ሊንኩን ላክልኝ ብዬ ያ ሊንክን ነክቼ መጠቀም ጀመርኩኝ። የአራራን ቲቪ መከታተል ጀመርኩኝ። የአራራን ቲቪ ሳይ የበሽታዬ ይቀለኛል፣ ወደ ራሴ መመለስ ጀምራለሁ። ይጨንቀኝም ስለነበረ ቤተሰቦቼ የአእምሮ ህመም ነው ብሎ ያስቡኝ ነበረ። ያ እዛ ሀገር ኬንያ ሀገር የሚኖሩ ሰዎችም እንደዚህ ያስቡኝ ነበረ። እኔን በጣም ይጨንቀኝ ነበረ። የአራራን ቲቪ ቻናል መመልከት ሲጀምር ያ በሽታዬ እየቀለለኝ መጣ። እኔም ወደ አእምሮ መመለስ ጀመርኩኝ። ትንሽ መሄድ ጀመርኩኝ። ከዛን ቤተሰቦቼ ውስጥ ያሉት ሰዎች ከኔ ቤተሰቦች እንደዚህ እኔ ለውጥ ሲያመጣ ያዩኝ ከሙስሊም እምነት ወደ ፕሮቴስታንት ወይ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስን የነፍሳቸውን አዳኝ አድርጎ ተቀበሉ። ከውጭ ደግሞ ሁለት ሰው ሙስሊም እምነት ተከታይ የነበረው ወደ ፕሮቴስታንት ወይ ደግሞ ጌታ ኢየሱስን የነፍሱን አዳኝ አድርጎ ሁለት ሰውም ተቀበሉ። አንድ ላይ 7 ሰው ጌታ ኢየሱስን የነፍሳቸውን አዳኝ አድርጎ ተቀበሉ። እንዲሁ ያልኩኝ እየቀነሰ መጣ እንጂ ጭራሽ እኔን ለቆ አልሄደም ነበር። እየተመላለሰ ያመኝ ስለነበረ ወደዚህ ለመምጣት ወሰንኩኝ። ወደዚህ ወደ አራራ ዋቀዮ አዱኛ ባለፈው ሮብ ወደዚህ መጣሁ። እርኩስ መንፈስ ከኔ ላይ ጮህ መጣ። አሁን በሙሉ ጤንነት ይገኛለሁ። እዚህ ያለው እንኳን የሆነ ወንድሜ ደውሎ ሲጠይቀኝ አሁን ሙሉ በሙሉ ነፃ ነኝ ስለው እሱም ጌታ ኢየሱስን የነፍሱን አዳኝ አድርጎ ተቀበለ። አሁን 8 ሰው ኢየሱስ ክርስቶስን ከሙስሊም እምነት ወደ ፕሮቴስታንት እምነት ወይ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስን የነፍሳቸውን አዳኝ አድርጎ ተቀብለዋል። እኔም ሙሉ በሙሉ ነፃ ሆኛለሁ። ይሄንን ያደረገልኝን እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ብሎ መስክረዋል። እኛም ለዚህ ሁሉ ለእግዚአብሔር ክብር እንሰጣለን።